Hayyee akkam jirtu hordoftoota chaayinaalii Abrahaam Tech egaa guyyaa har'aa kanas immoo barnoota baay'ee bareedaati tokko qabannee sin dhiyaanne egaa isa dura immoo barnoonni chaayinaalii keenya saabskraayibiin godhee YouTube keessanii deemtu egaa YouTubein keessan erga haala kanaan isiniif deem booddee bakka sarchi batanii gubbaarratti Abrahaam Tech jettanii katabdu jechaadha. Abrahaam Tech jettanii katabdu. Abrahaam Tech jettanii katabdu jechuudha. Dhiifama. Egaa haala kanaan Abrahaam Tech jettanii barreessitu jechaadha. Achi booda sarchi gootu. Achiin booda kinoo haala amma argaa jirtan kanaan isin dhufa. Achi booda subscribe bakka dhukana erga kilik gootaniin booddee mallattoo bilbilaasitti isinitti dhufu immoo reeto kudhaan ol kayaattu isin dhufti ol godhattu jechuudha ishiin. Achi booda wanti ani gadhiisu yeroo kamuu dafee isin qaqqabaa jechaadha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo appilikeeshinii baay'ee bareedaa ta'e tokko isin agarsiisu dhufee innis immoo appilikeeshinii tokko ta'eetu appilikeeshinii dhibba tokkoof jalatti qabata jechaadha. Appilikeeshinii dhibba tokkoof jalatti qabata. Egaa appilikeeshinoota isin fayyadan baay'ee tokko achi jala jiru. Egaa appilikeeshinoota haaraallee achi jalatti ni argamu jechaadha. Appilikeeshinii tokko ta'e appilikeeshinii dhibba tokkoof jalatti qabata jechaadha. Egaa as argachuudhaaf Play Store keessanii deemtu. Play Store keessanii deemtu jechaadha. Achiin booda sarchii kana gubbaarratti all tools jettanii katabdu sarchi gootu jechaadha. Achi booda kinoo appilikeeshinichi isa kanadha. Isa kanadha jechuudha. Appilikeeshinichi akkuma sitti argaa jirtan kana kinoo appilikeeshinii kanadha jechuudha. Appilikeeshinii kanadha jechuudha. Egaa appilikeeshinii kana ni bantu. Achi booda haala kanaan isin dhufaa jechaadha. Akkuma argitan kinoo appilikeeshinii sana irratti appilikeeshinii kana faayila irraa qabu jechaadha. Appilikeeshinii all tools kana jecheen daawunloodii godhee appilikeeshinii kana hunda argadhee jechaadha. Egaa kinoo akkuma sitti argitan screen recorder screen mobaayila keessanii illee waraabuudhaaf kan isin tajaajilu appilikeeshiniin asitti ni argama. Sagalee voice record kinoo asitti argitu. Egaa appilikeeshinii baay'ee jira. Baay'ee kan si fayyadan baay'ee jira. Asittis akkuma argitan device information. Device information kun egaa informationii qafoo keessanii ni argattu. Motion asittis immoo kinoo akkuma argitan barkoodii kana bifa akkanaatiin suura jiru tokko irratti kaameraa isaa yaasin appilikeeshinii kan argaman booda kaamericha irratti qabna koodii wanta achi keessa jiru nuuf fidaa jechaadha. Asittis immoo leveleriin jira. Leveleriis ni argitu sitti leveleriin jira jechaadha. Akkuma sitti argitan koompaasiin jira. Meetira 50 illee kunoo sitti argitan wifi koolsedha. Egaa meetira 50 tu maallaqa tokko hin baasin meetira 50 aga feete haasa'uu dandeenya jechaadha. Kunneen itti godhanneetu kunoo kunis illee bifuma akkasiitiin hojjeta jechaadha. Naannoo meetira 50 hojjeta jechaadha. Asitti immoo akka argitan gruuppiidhaan muuziqaa dhaggeeffachuu. Egaa baay'ee bareedaadha. Egaa asitti akka argitan immoo asitti immoo kan argaa jirtan nootii asirratti qabachuu dandeessu jechaadha. Nootii asirratti qabachuu dandeessu. Egaa baatirii kaameraa jechaadha. Baatirii asitti akka argitan kun kaameraa bilaankii kaameraa otoo dhoksaadhaan kaasu jechaadha. Isin kan asitti mul'atu iskiriin keessan irratti gurraacha garuu duubaan kaameraa kaasaa jechaadha. Bilaankii kaameraa asitti immoo akka argitan baatirii torchii jechaadha. Baatirii mobaayila keessanirraa yoo dhabdan kunoo appilikeeshinii qofa daawwachuu jechuudha argachuu dandeessu jechaadha. Spiidoomeetirii spiidii kan safaru jechaadha. Spiidoomeetirii
speedometriin ni argama. Speedii kan safaru ni jira. Asittis immoo akka argitan egaa asittis immoo air remote. Air remote ni isin fayyada. Air remote immoo jechaadha. Egaa IP sensory gabaa irratti illee ni argama yaada. Air remote kana hojjechiisuun dura IP sensory fakkeenyaaf bifoota gara televiiziyoonota gosa garaa garaa isin dhufan fakkeenyaaf Sooniyaa filadhu. Egaa IP sensory mana keessanitti illee hojjechuu dandeessu. IP sensory jechaadha. Malum salphaatiin mana keessanitti illee hojjetamuu danda'a. Gabaa irrattis ni argama. Egaa tiivoota gosa kana akkuma Samsung, Sony, LG, Panasonic, Sharp gosoota baay'ee jira jechaadha. GVS egaa baay'eetu argamanii asitti mul'atanii receiverii illee garaa garaa jira jechaadha. Select brand gosoota maqaa isaaniitiin filattanii irratti kilik gootanii egaa IP sensory sana karaa eerpoonii keessanii erga sakkaataniin booda isiniif hojjetaa jechaadha. Mala akkanaatiin egaa fayyadamaan isiniin jedha. Egaa appilikeeshiniin ammaa kun appilikeeshinii baay'ee beestiidha. Appilikeeshinii ammaaf illee isinitti himne baay'ee jira. Appilikeeshinii 100 ol ta'antu jira. Egaa isaan keessaa appilikeeshinii baay'ee si fayyada jechuudha. Egaa appilikeeshinicha daawunlood godhadhaa itti fayyadamaa. Description box jala jira daawunlood godhachuu barbaadanii egaa achala itti daawunlood godhachuudhaan itti fayyadamaan isiniin jedha. Egaa aga ammaatti kan isin wajjin ture anadha Abrahaamin. Egaa barnoonni har'aaf qabanne egaa asirratti raawwataa barnoota biraan agan deebi'ee dhufutti nagaatti.